Toota fi dhaggeeffattoota keenya oduu qabannee dhiyaanne oduu tanatti dhiyaadha. Oduu tana waliin ani Abbo Edduduwaa jedhama. Oduu mana dirroorraa kan nu qaqqabde har'a. Mee isin akkam bultan nus akka jirru jirra. Pirezidaantoota Oromiyaa bara 1983 hanga bara 2009. Gurra keessanas qabaa oduun isinii qicaa yoo gurri isin guute immoo rooba jalatti miicaa. Pirezidaantiin jalqabarraa tokkoffaarra kan jiru Obbo Hassan Ali. Pirezidaantiin Oromiyaa inni jalqabaa Hassan Ali jedhanitti Finfinneen yoo feete waaqattolaa guddattu yoo keenya taate afaan Oromoo dubbattu yoo didde immoo qaaraa itti cuffattu. Pirezidaantiin inni lammaffaa Obbo Kumaa Dammaqsaa. Obbo Kumaa Dammaqsaa guyyuu waama balleessaa 2002 abbaa Xaayyee wajjin Master Plan labsa. Pirezidaantiin sadaffaa Obbo Junaydii Saddoo. Obbo Junaydii Saddoo dubbii xiqqoo xaxxatee fichiisa sikkoof mandoo Finfinneen nu baasanii Adaamaan nu geessanii nutti erganii komaandoo. Pirezidaantiin afuraffaa Obbo Abbaaduulaa Gammadaa. Abbaan Duulaa Gammadaa abjuun ciisee ragadaa Oromiyaa nagadaa yeroon hirribaa ka'u birriin kaazinaan jiru qeerroo qaallitti taru. Obbo Abbaaduulaa Gammadaa Abaa'oo caalaa tibbellefitu uummata Oromootti dhiyaata. Pirezidaantiin shanaffaa Obbo Alamaayyoo Atoomsaa. Obbo Alamaayyoo Atoomsaa hojiin kee nama boonsaa bakka dhugaa boqodhu onnee keenya jiraadhu. Kan nageenyi dhufuu danda'u mootummaa yoo uummata sodaate qofaadha. Pirezidaantiin jahaffaa Obbo Muktaar Kadir. Muktaar Kadir eessa jirta Muktaar koo? Muktaar koo ilma mootii gadheen mana dhalannaan akka kee nama gootiin. Waan uummata Oromoo ajjeeftaniif jedhanii agaazii galateeffatan. Pirezidaantiin torbaffaa Obbo Lammaa Magarsaa. Obbo Lammaa Magarsaa afaaniin damma roobsaa Gondarii bashannanaa Booranaaf Wallaggaatti Harargeedhaaf Gujiitti maaliif waraana labsaa? Itoophiyaa suusee dammaan maree gurra mirgaarraa gara bitaatitti dabarsaa. Kanarra sinin faarsuu kanarra sinin arrabsuu harreen dhiitichaan sinaa gaggabsuu Oromiyaadhaaf Waaqayyo baraa dabarsuu.